akkamitti dhorkitaa maaliif bitatee mana kaayyatee naan je. Eegasiin bahar bilbilee yaamete kanneefi fudhatee kutee amma saayyee ala jiraan galle naa galullee didee jira. Hayyi gaafa bahar miidhaa tokko nama fide. Hayyaan akkamiin ta'a yeroo san. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga nu jiraattan nutis jirra alhamdulillah kunoo as geenye bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyye to'onni irraa madeetee isin bira haala qabdu. Arraan tana fatee maal qabattee dhuftee jirtan arraan tana gadda guddaa nu dhagahama. Gaddi namu akkuma beekti artistiin keenya feeseen rabbii rahmataa godhuu fi karaa fuula rabbii deemee jira. Rabbii rahmataa godhuu fi fuulli rabbitti haa tolu. Rabbiin jannatul firdawsi naa qananeessu jenna. Namu du'aa godhaa fi artistii Oromoo qaaliidha. Du'aa godhaa fi duuti yeroo dhuftuun beekamtu. Kunoo har'a tana feesee dhabnee jirra. Rabbiin haa araaramu fi jenna. Itti aansee waan isin joo barbaadee jira hordoftaaf daawwattoota kiyya. Kalee hedduu akkanatti artan niin beekaa. Anillee waan na fakkaateen godhe maaliif yoo jettan dhugaadha abbaa mana kiyya niin beeka hanga inni jarjarus niin beeka waan san silaatti kanne tarkaanfii akka fudhatus niin beeka yoo rabbiin wal afaan fide akka irraan dhaabbannee niin beeka saniif hin dhorke hammeenya biraa takka jaarsa kiyya diina biratti qullaa ergu fotuun ta'in takka isa roorroo itti ofootuun ta'in anis maaliif wooma isaa amala isaa beekuu fi waan hin rifadhuufi jechuu kiyya maaliif yoo har'aan tana bahar harki badee ummanni kunis waan isaan deemaniif maaliif harka isaa balleessuuf namoonni hin beekan ani gama kiyya najaash fi amaqayyin humna qabaatanii otoo hin ta'in takka bahar firraa dhorkinaa otoo hin ta'in bahar wooma kana miira keessa galchaniiti takka harki isaa akka baduuf deeman yeroo harki isaa badee maaliif hidaa seenaa isaa fi ilmaan isaa gargar baasuu fi maatii isaa kana facaasuu fi karoor isaanii kanuma. Namni akka fedhe yoo dhabe akka fedhe dalaga. Isaan amma akka fedhan dhabaniiti akka fedhe dalaguu deeman. Saniif anis harki baarbaduun san na qoccaati sanumaaf hin dhorke hammeenya biraatiif hin dhorkine. Garuu ani dila kana balleessee natti hin fakkaanne. Garuu namni balleessine hin jiru. Anis badii natti fakkaatee miti waan san dhorkuun kiyya. Akka kiyya badii natti fakkaateeti miti. Dhugaa namni hedduu maattiin kan hin diinne isaa haa dhorku jechuun jirtan. Nama hedduu hattaa balloon maalittiin kan inni jechuu jira kanaan walalu jira dhugaan ittiin kennaaf waan bitee mana kaateef maaliif roorroon ofirraa dhorkuuf niin beeka har'a amaqaa najaash harka balleesse hidhaan aseenuun sanaan maanaa takka naan qabmaami maaliif ummatuma kanaaf jechee harka isaa balleessuun san harka isaa qisaasamuun san hin barbaadu sila nama biraa adawwii biraa ta'e ni dhorku garuu ummata waa takka ma'anaa keessa hin jirre kan ummata ifiifuu goda keessa dhokataniiti akka hattuutti halkan yaa guyyaa dhokachaa oolan kana har'a meeshaa kanatti kana deemi gatii jechuun kiyyaan isaan kana nin tuffadhaasi maaliif qawwee kanaaf hin qodduuf isaaniif harka bahar akka batus hin barbaadu. Garuu hedduu nama hedduu natti yaare keessaanis dhufanii fatee akkanneef roorroo ofirraa haa dorgu jechuu jirtan. Ani dhugaa waan hin kan nuti deefi maaliif akka hidamus hin barbaadu maaliif har'aan tana. Inni jiraachuun isaa waamee kanarraa cufa. Dhugaarraa bahar harka balleessee hidaa seenus roorroon irra dhaabbatti yeroo sanatti hammaatti. Maaliif kophaan jira? Kophaan jira isaa hidaa jiru dhuga bahariilee jaanii roorroo sanni dhaabani. Yoo isaan dhaabanillee ani waa meeqaatu natti banamti goota meeqaan na banamti. Maaliif waan inni irraa cufu naa beeka. Anaaf rabbii beeka. Ani hammeenya fi miti waan hin bahar dhorke garuu dila kana ummata lolchisaas jeeyyaanne isin lolchisaas jeeyyaanne hordoftaaf daawwattoota kiyya ani dhugaa rabbi isin irraa mufachuu kanan barbaadu isin irraa mufachuu kanan barbaadu waan hin mari'adhuun isin hin mari'adha ani eega mufattan booda wallahi qalbiin na cabdeetin haariyaattiin bahar yaameetin itti kan alalla maaliif itti kan tajaajilti waan na kannises ni qaba duraan dhorke dhugaan hin dhorke waan hin dhorkises ni qaba. Garuu eega isin akkas naan jettanii nama hedduu dhufee hattaa bal'oo fi wallollee sababa kana akkamitti dhorkitaa maaliif bitatee mana kaayyatee naan je. Eegasiin bahar bilbilee yaamete kanneefi fudhatee kutee amma saayyee ala jiraan galle naa galullee didee jira. Hayyi gaafa bahar miidhaa tokko nama fide hayyaan akkamiin ta'a yeroo san. Akkamiin ta'a. Dhugaa lubbuu baasanii jiraachuun isin jirtu.
lubbuun kamiyyuu qaaliidha. Garuu akka bahar aaree waa takka balleessee miidhaa fidus yeroo sangaa waan hin jirus hin beeku. Ani waanuma isin naan jettanii hin godhe. Kan naan jettanii dhugaa natti aaruu keessanis ani hin barbaadu. Dhugaa natti aartan jeetis yaadni. Kennuu dhabaa kiyyaani dhugaa ganda waan hin kaa'eef yeroo inni gaafa inni dhukkubsatee fayyee booda waan kana yeroo dhukkubsatee sanuu isin fuudhifatee meeshaa mana jirtu hunda gurii naan jettanii yeroo sanii gurii ganda kaa'e. Fagoollee hin geessine gandumaan kaa'e nama keenya biraan kaa'e. Yeroo sanii ganda kaa'e. Maaliif itti naajamu namni kun yeroo aaree if quban qabu yoo aballeesse yeroo sanuu ifii quban qabu yeroo sanii fuudhee manarraa baasee ganda kaa'e. Garuu egaa kan naan jettan fidee kalee kanneef edaan kanneef yaameetiin kanneef. Dhugaa aaree qullaa harka qullaa ablee malee waan biraan qabu ablee qofaa fudhatee kutte bakkee isaan hidhan san dhaqee achi viidiyoo maruu jira. Yeroo san harkee anuus naddagee yaameetiin yaamee haariyaatti meeshaa isaa kanneef. Maaliif akkasii qullaa jira ablee takkitti malee takka hin qabu. Giyootti dhufan midhaatti geessan anumaatu maaliif badii naddagee yaamte anumaatu balleesse maaliif meeshaa isaa darkeetan ablee takkitti hin kute. Waan isaan qaban hin beeku allaa alam. Yoo midhaatti geessan hin sheena. Sanumaafiin waan isin naan jettan ilaalee yaameetiin kanneetiif hin jira. Fudhateellee hin deebine manatti hin galle. Gallu dideetii kunoo achuma naannuma san taa'u jira. Garuu rabbi nu asabtaru. Uummanni kun waan deemaniif kanuma waan biraatiif miti. Bahar aaree jarjaree harka nu balleessuuf deeman. Hayyee rabbi jira. Namni gaa roorroo guzee daddabatees dhugaa ni aaraa ni onnata. Roorroon takka lama namarra ni deemti teenya ni heddummaatti. Hedduu roorroo nu deddeebi'u jirti. Garuu yoo roorroo nurraa hambise waan kun itti kanne waan fide formaataa fidu ayyee. Takka isaan dhabama godhee formaataa fidu. Ani formaataa akka dhufu ni barbaada biraanis jibbee miti maaliif nagaan jiraachuu numan barbaada. Takka isaan midhaa geessi takka isaan dhabamsiisee yoo formaanii dhufe alallaa rabbi maal jira. Ka dhufu ni hammananna. Garuu formaanni yoo karaa saniin dhufe itti kennanis numan eega. Rabbiin formaataa fidu. Uummanni ifiifuu if jibbii akka ta'an dhabanitti akkas godhachuu jira. Harkuma baara akkamii balleessinaa. Dhufanii makiinaa dhaabbattu cabsan. Hayyee. Usee. Ka'ee innis barbaade dhabe ammas deebi'anii bilbilaan gizeetti bilbilu kootu. Maal jedhanii dhaadachuu jiran. Akka onnee baara akka aaree onneensaa ni beekan onnee baar akka aaree jarjaree waa godhu deeman. Akkas hordoftoota kiyya ammas dubbii biraa jira. Yeroo ani meeshaan kannaaf jee ka'ee itti bilbilee yeroon deemu Kadirii fi Maammadin mana dhiisee kute. Kadir kaan ka hidhaa jiru miti. Kadiris ka biraa jira. Maammadis ni jira mana. Akkasitti dhiiseetiin manaa gabbahee yeroo bahaadhiif meeshaa geessee dhufu waan biraa uumamina eegee mana kana keessa. Waan biraa uumameeti daranuu ibiddi biraan akka. Maaltu uumamee jettan yeroo dhufunoo manni Kadiritti hidhaa jiru hoolaan cabdudha. Amma marii isin garsiisaa viidiyoo. Hoolaa cabsee mucaan hin jiru keessa. Maammadii fi Kadir karaa kutanis hin beeku. Manuma kana keessa jiran. Yeroon gaafadhu dukkaanaan gabbee jira. Maammadis Kadiris maarree bitachuuf suuqatti hin dhaqee jira. Jimaan bitaddaa jee. Kunoo dachii waliin lallaaqamee hin dhufe hordoftaaf daawwattoota. Kunis kana gubbaa kunoo badee waan biraan nu hidhe aara biraa. Amma tana baariiftuu hin himne. Maal jetiin hima? Inni fi fuuqa isaanii nagaa jee ala jira. Alaa galuu didee jira. Kunis gubbaan dabalame bade. Garuu kun kabaddu isaa habadu. Ani amma ta'ee isaa waa takka naarsutti hin jirtu. Ani amma akka bahar kanaatu lubbuun asiin rakkachuu jirti. Dhiiroo maaluma balleessaa gurri kiyyaala jira. Uumaan caqasu jira. Rabbii kayree haa godhu. Ani hedduu natti heddummaatti wallaahi xiyyeetuun hin beeku rabbiin nageenya haa godhu. Takka dira habadu. Kadir duraanuu nuti sareen taane ji'a takka guutuu mana keessatti hidhannee waan teenyeef faayidaa takka nuun qabu maal goona? Hiinee mana keessa taa'uuni. Garuu dubbiin akka takka natti taate. Ani amma ta'alaa kana tabaar kanaan nyaachuus jira akka mucaa habadu dantaasaati. Akkasii hordoftoota kiyya rabbii gahee haa jiru du'aa godha. Inshaallah
تتيني إيق مجرة دينينس منام قاي غند مثلا نانو سن كوتي لالالوف بلوني مو بحر برا كوتي جرا الحمد لله بحر برا كوتي ولا ركاي نفكاتا ولا ركوسن دبني مالف تلبلي كو جيني اكا كوتي نفكاتا خير ربي هاغدو هندافو دعينا غدا ورفتاف داوتا تكيا غرو اني كادر كنا ارسطون جورن ماو كادر هابدو دنتا ساتي دم ساتي ان كادر رادم من كم ندرانو وما هي ما جنتي منا كيني ملي يسرس وان فايدا غبسني تناغر تايسا نجيا تباهرمو دعاي غدا بلون بيرا كوتي وان بلون دفون ولومان لالا تاكبلون فيديو دفو تاكوان غدن ان بيكو خير مربي هاغدو على كل دعاي غدا ان شاء الله باذن الله وهون دافو دعينا غدا نسنجار دفتاف داوتا تكيا انك فيديو برات وليد ابنو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.